Yoo lubbuun jiraanne yoo jiraachuu baanne keessattuu gaafanuu duniyaarraa kutanne yaa buliiwwan kiyyaa akkanan daganne akka du'aa idaan na biraan dhabamne akkam badii kootiin qabameen salphanne ammaanaa kan osoo naaf jiraatte silaa yooman gaddaa gammachuu kee argee silaa nan gammada amma immoo si dhabeen kophaa taa'ee gadda mee eenyuttiin obsa maaloo naaf himimee osoo naaf hin dhaamin nagattee deemuun kee eenyuttiin himatte amaanaa ilmoo kee waanan godhuun qabu dhiphadhus nan obsa yoon an dogoggore mee eenyu na gorsa kanan na yaachiseen mana keerra taa'an imimmaan kororsa mee iyyeesi waamuu tarii ni dhageessaa yoon akkamsiin jedhen gammachuu koo ibsaa ciisichi kee haa tolu ibsadhu ifaa jannata kee harmee koo mee akkam naaf jirta anoo siif dhiphadhe jireenyi koos baay'ee kunoo natti hin tolle jireenyaan si dhabee kophaa taa'ee gaddee dacheen maal siin jette natti madhu harmee koo osoo naaf jiraatte silaa yooman gaddaa gammachuu kee argee silaa nan gammada amma immoo si dhabeen kophaa taa'ee gadda mee eenyuttiin obsa maaloo naaf himimee osoo naaf hin dhaamin nagattee deemuun kee eenyuttiin himatte amaanaa ilmoo kee waanan godhuun qabu dhiphadhus nan obsa yoon an dogoggore mee eenyu na gorsa kanan na yaachiseen mana keerra taa'an imimmaan kororsa mee iyyeesi waamuu tarii ni dhageessaa yoon akkamsiin jedhen gammachuu koo ibsaa ciisichi kee haa tolu ibsadhu ifaa jannata keessaa kanuman siif kadhadhaa yaa rabbi harmee koo mee akkam naaf jirta anoo siif dhiphadhe jireenyi koos baay'ee kunoo natti hin tolle jireenyaan si dhabee kophaa taa'ee gaddee dacheen maal siin jette natti madhu harmee koo osoo naaf jiraatte silaa yooman gaddaa gammachuu kee argee silaa nan gammada amma immoo si dhabeen kophaa taa'ee gadda mee eenyuttiin obsa maaloo naaf himimee osoo naaf hin dhaamin nagattee deemuun kee eenyuttiin himatte amaanaa ilmoo kee waanan godhuun qabu dhiphadhus nan obsa yoon an dogoggore mee eenyu na gorsa kanan na yaachiseen mana keerra taa'an imimmaan kororsa mee iyyeesi waamuu tarii ni dhageessaa yoon akkamsiin jedhen gammachuu koo ibsaa ciisichi kee haa tolu ibsadhu ifaa jannata keessaa kanuman siif kadhadhaa yaa rabbi naaf harmee koo mee akkam naaf jirta anoo siif dhiphadhe jireenyi koos baay'ee kunoo natti hin tolle jireenyaan si dhabee kophaa taa'ee gaddee dacheen maal siin jette natti madhu harmee koo osoo naaf jiraatte silaa yooman gaddaa gammachuu kee argee silaa nan gammada amma immoo si dhabeen kophaa taa'ee gadda mee eenyuttiin obsa maaloo naaf himimee osoo naaf hin dhaamin nagattee deemuun kee eenyuttiin himatte amaanaa ilmoo kee waanan godhuun qabu dhiphadhus nan obsa yoon an dogoggore mee eenyu na gorsa kanan na yaachiseen mana keerra taa'an imimmaan kororsa mee iyyeesi waamuu tarii ni dhageessaa yoon akkamsiin jedhen gammachuu koo ibsaa ciisichi kee haa tolu ibsadhu ifaa jannata keessaa kanuman siif kadhadhaa yaa rabbi naaf harmee koo mee akkam naaf jirta anoo siif dhiphadhe jireenyi koos baay'ee kunoo natti hin tolle jireenyaan si dhabee kophaa taa'ee gaddee dacheen maal siin jette natti madhu harmee koo osoo naaf jiraatte silaa yooman gaddaa gammachuu kee argee silaa nan gammada amma immoo si dhabeen kophaa taa'ee gadda mee eenyuttiin obsa maaloo naaf himimee osoo naaf hin dhaamin nagattee deemuun kee eenyuttiin himatte amaanaa ilmoo kee waanan godhuun qabu dhiphadhus nan obsa yoon an dogoggore mee eenyu na gorsa kanan na yaachiseen mana kee